Kantiibaan Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee karoora guyyoota 90 waxabajjii hanga Qaammee 5tti turu ifoomsaniiru. Saganticha irratti Kantiibaa Adaanech ergaa dabarsaniin filannoon booda fuula keenya gara hojiitti deebisuun bu'aalee hedduu galmeessuu, wantoota haaraa fi itti fufiinsa qaban hojiirra oolchuu, gaafilee hawaasa biraa ka'uu deebisuuf tattaaffii olaanaa fi boqonnaa malee hojjechuuf karoora guyyoota 90 qabannee xiyyeeffannoo addaan kan raawwannu ta'a jedhan. Guyyoota 90 waxabajjii 9 hanga Qaammee 5 gidduutti hojiilee gurguddoo karoorfannee karaa bu'aa qabeessa ta'een hojjechuuf qophoofneerraa kan jedhan Kantiibaa Adaanech bulchiinsi magaalaa Finfinnee kan yeroo kamuu caalaa waqtii gannaa kanatti lammiilee harka qalleeyyii gama hundaan deeggaruuf xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'us himaniiru. በዚህ ክረምት ላይ ደግሞ የክረምቱ ጫና ሁልጊዜ ከተማችን ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ እናውቃለን። ያንን ተጽዕኖ ማቋቋም የሚችል waqtii gannaa kanaan wal qabatee dhiibbaa garaagaraa magaalaa keenya irratti dhufu hambisuu kan dandeessisu hojiilee adda addaa hojjechuu qabna. Waqtiin gannaa magaalaaf hiikoo guddaa qaba. Keessattuu lammiilee galii gadi aanaa qabaniif kanneen galii gadi aanaa qaban deeggaruuf gamanumaan qophoofnee kallattii kaa'ame giddu galeeffachuun hundi keenya qindoominaan hojjechuu qabna. Karoora guyyaa 90 kana akka karoora waggaa tokkootti karoora hojii 24/7 isiniif finnee jirra. Hooggantoonni magaalichaa sadarkaan jiranis hojiilee waqtii gannaa kana keessatti xiyyeeffannoo addaa barbaadan keessattuu balaa lolaa ittisuu fi ijaarsa manneenii waliin wal qabatan irratti yaadota adda addaa kaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees waqtii gannaa kana balaa lolaa ittisuu irratti xiyyeeffannoo addaan hojjetamuu qaba jedhan. Hojii tola ooltummaanis naannoo fi bo'oo lolaa qulqulleessuu akkasumas bakka barbaachisutti bo'oo lolaa haaraa hojjechuun hojii dhimmoota xiyyeeffannoo olaanaan kennamuuf ta'uu dubbataniiru. ከጎርፍ ጋር ተያይዞ አንዱ የክረምት ርብርባችን ነው። Hojiin qindoomina keenyaa inni tokko balaa lolaa waliin wal qabatee dhufu irrattidha. Gama kamiinuu jijjiirama guddaa magaalaa Finfinnee keessatti finnee biyyoota Afrikaa biroof fakkeenya taasisnee osoo jirru balaa lolaa namoota hanga kanaa manneen hanga kanaa mancaasee kan jedhu tasumaa hin fudhannu. Namni akka miidhamne qofaa osoo hin taane maqaa guddaa magaalittiin keenya argatte waan balleessuuf bifa addaan waqtii gannaa kun jijjiirama kan itti finnudha. Hojiin tola ooltummaa keenyaa inni guddaan naannoo qulqulleessuu, bo'oo lolaa qulqulleessuu, bakka barbaachisu bo'oo lolaa haaraa hojjechuu fi kanneen jiran suphuudha. Gama hojii ashaaraa magariisaatiin kutaaleen magaalaa hundi bakka biqiltuun itti dhaabbatu adda baasa. Magaalaan Finfinnee bara kana booda 30% guutuun dorgomtummaa ishee sadarkaa idil-addunyaatti ol guddisuu kan dandeessisu miirri nu onnachiisu nu keessatti uumamuu qaba. Guyyoota 90 kana keessatti rakkoolee bulchiinsa gaarii yeroo duulana filadhaa adda ba'an hiikuuf kan hojjetamu ta'us kaasanii hojiin keenya ijoon ijaarsa manneenii eegalle xumuruu lakkoofsa manneenii bara 2019 eegallu murteessuu fi qophii isaaf barbaachisu hundaa taasisuudhas jedhan Kantiibaa Adaanech. የበጎ ፍቃድ ስራችን ክረምት ላይ የስራ ዕድልም የሚፈጥሩ ናቸው። ሰፋፊ የግንባታ ስራዎች አሉን። Hojiin tola ooltummaa waqtii gannaa keenyaa kun carraa hojii bal'aa kan uumanidha. Hojiileen ijaarsaa gurguddoo carraa hojii uuman kooppisartii waliin wal qabatee misooma koriidarii giddugala magaalattiitti hojiilee hojjetaman carraa hojii bal'aa uumu. Hojiin keenya inni ijoon tokko ijaarsa manneenii eegalle xumuruu, lakkoofsa manneenii bara 2013 eegallu murteessuu, qophii isaaf barbaachisu taasisuudha. Lafti mootummaa duwwaan babal'aa itti dalleeffamanii jiru suphiinsa manneeniif tasanolani. Gamoowwan guddina magaalattii madaalan irratti ijaaramuu qabu. Kanaanis gaaffilee hawaasa keenyaa deebisuu qabna. Carraa hojii fi fayyadamummaa dargaggootaa fi dubartootaa mirkaneessuu irratti kan hojjetamu ta'us Kantiibaa Adaanech eeranii hojii hojjennu kamuu qabatamaan lafarratti kan argamu malee sagantaa xixiqqoo qopheessuun kan irra darbamu ta'uu hin qabu jedhan. Hojii fooyya'insa tajaajilaa cimsuun tajaajila dijitaalaa giddugala tokkoo masoof babal'isuuf kan hojjetamu ta'us ibsaniiru. በማስ ስፖርት፣ በእግር ጉዞ፣ በደም ልገሳ sosochii ispoortii, deemsa miillaa, arjooma dhiigaa, qulqullinaan, mariin, gama biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabuun gama hundaan uummata kan yeroo kamii caalaa hirmaachisuun ayyaanonni osoo nafin socho'uu qabna. Hojii nuti hojjennus qabatamaan lafarratti kan argamu malee sagantaa xixiqqaa qopheessuun kan irra darbamu ta'uu hin qabu. Tajaajilaan wal qabatee damee kamirratti hawaasni deddeebi'aa kan jiru guyyoota 90 kana keessatti tajaajiloota haaraa gara addis masoobitti dabalaman adda baasnu. Tajaajiloota baay'ee isaa gara giddugala tajaajila bakka tokkoo addis masoobitti galchuun namootas leenjisaa gahumsaa tajaajila kennamu dhamaatii fi hojmaata badaarraa bilisa taasisaa deemuudha. Kadhaa fi hirkattummaa hir'isuu sagantaa tola ooltummaa hirmaannaa hawaasaa qindaa'een hojiirra oolchuu fi sosochii Itoophiyaan oomishtuu ilaalcha haaraan geggeessuun kanneen xiyyeeffannoo barbaadan ta'us Kantiibaa Adaanech eeraniiru.